Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taalan har'a akkuma hojiidha baane isinitti haasa'uu dhufnee icciitii eenyuun ka haasofnu icciitii nama baasuudha. Lamaaniyyuu Sumayyaan hedduu takka aartee hedduu takka dallantee yuutuubii kiyya narraa cufuu edaa Sa'iid jedhaa jirti. Icciitii Sa'iid gadi baasnaa fi jechuudha. Maaliif jaartii isaa dhiisee jaartii biraa fuudhee wanti isii sodaachisuuf maali? Rakkinni inni isii sodaachisuuf maali? Dhugaa dubbachuuf hedduun takka aaree osoo jaarsa kiyya ta'ee sila. Wallaahi hin dhiisu sila. Na balaa isaatti buusaa yundoom jechuudha. Sumayyaan wallaahi obsa hedduu qabdi. Maaliif jennaan yuutuubii kee yoo barbaade hin cufaa akkaati miidiyaa irratti waan hin taane qaayixuun barbaadumnaan je'ee hedduu sodaachisee jira jechuudha. Sumayyaan hedduu aartee dubbataa jirti jechuudha. Akka ilma namaatiiti yoo ka yaadnu taate haga fe'ellee yoo taate silasaa kanatti waan barbaadde osoo isiin haasofte inni obsa qabaatee cal'isuu qabaa jechuudha. Haalli isaan deemanii isiin Yemanii deemaa maarree jettee Yemanii isaan irratti jechuudha. Sila biyyatti deebisee haga tokkoonnaa jechuudha. Keessumaan Tiraampi keessumaan bashannansiisuu qabaa ture garuu inni miidiyaa irratti isii bashannansiisee isii deebi'ee damma bishaan irra baanii qalabatii kennee fi waan adda addaa godhee deebi'ee dammo jaartii isaa akkasitti qeequun isaa hedduu nama gaddisiisaa jechuudha. Sagalee isaa dhageessuu dandeettanii. Sagalee isaa Sumayyaan waraabdee jirti. Bakka tokkotti sagalee isii kana isinitti dhageessisaa. Miirri isiin keessa jirtu miira akkamii akka ta'e walumaan kun akkuma daawwannu kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama aarsaa jechuudha. Maaliif yuutuubii sirraa cufsiisaa yoo ati haasaa kee tolchini haasaa badaa naasa'ini haasaa tokko haasaa jirtaa jetteen garuu ani baay'ee caqasaa jira. Wanta akkasitti hamaa jedhamullee hin jiru jechuudha. Wanta akkasitti waan hamaa dubbatte jedhameetiin miidiyaa sirraa cufsiisa haga jedhamtu takka isi geessu miti jechuudha. Isin galee saniifuu haga fe'ellee yoo ta'e ilmi dhiiraa ilma dhiiraati bakka. Baay'ee gara jabinni akka isaanii hin jiru addunyaa kanarratti jechuudha. Maaliif gara jabinna hedduu qaban waan dalagan san osoo beekanii garummaa akka ati hafuura baafattuun barbaadan. Hafuuruma akka ati baafattuun barbaadan. Saniifuu isin warri dhiiraa wanta akkanaa kana dhiisaa dhugaa dubbachuuf. Isiin amma osoo aartee icciitii kana muduu ka isiin amma icciitii baasaa icciitii hedduu qaba. Icciitii haasawaa hedduu waan hedduu qaba jetti. Har'a sagalee kiyyallee gadi xiqqeessee isinitti haasaa jira. Madaamiin raftee jirti. Inni dhaga'amaa hin beekne kan daamaan akkanuma ishee isiniif galu. Innaa waaniin aariif asirra bahee jechuudha. Maaliif hedduun aarsee dhugaa dubbachuuf hedduun aarsee maaliif akkamitti miidiyaa sirraa cufsiise jedhan biyyaans Tiraampi waan tokko wanta haasaa kee tolchi haasaa badaa naasa'inii gulana hin aarta jechuu sun sirriidha. Garuu haa ta'u malee sirraa cufsiise jee illi hin taane keessa isii seensisuu qabu ture. Aarii argatanii bakka dafii waan san balleessiin kama balleessuun barbaanne kan akkaatii balleessitu si godhanii jechuudha. Saniifuu wanta akkanaa kana dhugaa dubbachuuf andoon fiigii balleessi nama godha jechuudha. Sumayyaan wallaahi obsa qabdi. Obsa guddaa qabdi. Haga fe'ellee yoo ta'e eeyyama isiitiin ala jechuudha. Wanti kun ka godhame eeyyama isiitiin ala haa ta'u jaartillee haa eeyyamtuu fi haga tokko miidiyaa kanarratti sila akkanatti ba'ee akkanatti baxaabbaxamee maal jechuun isaa deebi'ee dammoo yoo barbaadde miidiyaa sirraa cufsiisa maarree jechuun suni dhugaa xiqqoo isii namatti dhagahamaa jechuudha. Ani hedduu irratti dhagahamee jechuudha. Hedduu aaree jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Warri jaarsi keessan akkatti isin hiraarche karabbi isin haalaa fidu warroonni argitanii jaarsi keessan isin irratti fuudhuu barbaadu yookaan immoo hin fuudhu jettanii dhibbatti amantanii hin taa'inaa ishee uf jabeessaa garaa hidhadhaa. Garaa hidhadhaatiin yeemaxxa himta wanni fe'ee yoo dhufe jechuudha. Hin dandeettan. Yaala balazaa jaarsi kiyya ana malee nama biraan jaalatu. Ana baree fedhu
ana malee akkasin ta'u warri jettan yaa kasaaraa keessan dhugaa yaa kasaaraa keessan isin inni irraa dhiirri gizee 100 jaalachuu hin danda'a waan gizee 2 gizee 3 osoo hin ta'in gizee 100 hin jaalata haadha ilmaa miti haadha intalaa miti haga feete 10 osoo qabaatte hin jaalata akka barbaade horatu hin danda'a akka barbaade godhuu hin danda'a jechuudha saniifuu isin hoo daftanii garaa jabeessattanii taa'uu uf qopheessitanii jechuudha sinigalee Sumayyaan dhugaa dubbachuuf waan gaarii irraa haasoftee jirti miidiyaa la bilbila kiyyaa unkaan anaa miti namni biraa waa'ee isaa yoo haasoo barbaade bilbila of biraa fageesseetiin haasaa of biraa achi fageessee haasaa malee bilbila of bira kaa'anii hin haasaanii waa'ee Sa'iidii jetti sinigalee maaliif jennaan bilbila kana akka inni godhu hin beeytan waan barbaade isii godha jechuudha saniif isa biratti waan akkana kana hin haasaamuu jette sinigalee tokkoffaan isa kana ana mana kana gaafa ba'ee bilbilallee dhiisee mana kana yoo baafadhe malee waan haasawu waan hojjedhu inni beekaa jette sinigalee saniifuu dhugaa dubbachuuf rabbi gabaraa jabeenya isinii haa kennu garuu icciitii guddaa ka Sa'iidii qabattee taa'anii jirti jechuun Sumayyaan abbaa ilmoo isii waan ta'eef jaarsa isii waan ta'eef cal'isteetiin deetti kan daganaa ደግሞ hayaat ulfooftee jirti hayaat garaa qabdi jetti maaliif babbareedutti jirti fuulli isii maali qaamni isii duraan akkana jirtu amma moo furdataa jirti daa'ima nikaahaa miti daa'ima zinaa argataa jiraatti maaliif viidiyoo irratti akka nama haqqisuu akka nama dhukkubee namna tattaatee turte sababa maaliitiin haqqisuu dandeetti immoo dammo hararii maaliif waliin bulan malee waliin hin bulle gaafa isii raffisee yookaan immoo isii bira fagaatee isii dubbisammoo isii bira oolaa sinigalee wanti kun dhugaadha jettanii amantanii isinaani garuu haga ammaatuun amanne waa'ee Sumayyaallee waa'ee Sa'iidiilee waa'ee mucattii hayaati jedhan saniyyuu ani garuu amanne gara kiyyaatiin irra haa dubbadhu irra haa haasa'u malee ani gara kiyyaatiin inuma mustahil sammuu kiyya keessan seenne dhugaa isin dubbachuuf jechuudha dhugaa yoo isinitti hime jechuudha inuma sammuu kiyya keessan seenne garuu haa ta'u mee walumaan dhageeffanne walumaan arginaa mitiire silaa qalabatii godheefi jira nikaa hidhatee jira Sumayyaa rabbi si haa jabeessu akka aarii si gooteen ta'ini afaan kiyya kana waa beeyti miti garuu dhugaa hedduu nama gaddisiisa gochi isaanii hojjetan haalli isaaniitti dalagaa jiran sun baay'ee nama aarsa osoo ta'e garuu dhiisu mee asitti sagalee isii dhageeffadhaa isinin jedha ምንም አይመስልም እኔ አንቺን ልጎዳሽ ፈልጌ አይደለም ያገኘሽውን ነገር አታውሪ መሰለሽን ነገር እኔ መሰለኝን ነገር ላርግ አንተ የመሰለን ነገር አይደል ያደረከው አዩብ የምትጎዳ ከሆነ የራስ ገደል ግቡ አንተም እሷም እዛ የሄዳችሁበት ቀለበት ያሰራችሁበት ባህር ይወጣችሁ እንዴ እኔ ለምንድነው ሲፈጠር አንተ አማክሬ ነው ምን ታሽቃብጣለህ ምን ሪከርድ ትልክልኛለህ ከኔ ስታይ መደበሪያክ ነኝ እንዴ ወላ እሷ ወደ ቤቷ ስትሄድ ብቻ አንስቶን ነው ሪከርድ ለኔ የምታደርገው ካያቸው ልጆችን ታያለህ አይደል ምን ግን ማውራታስ እንትን አስባለክ ወይስ አንተ ውስጥክ መጥፎ ነገር ተውኳት ብለክ ለሰው ራሱ ሲጠይቁ ከኔ ያወራዋት ነው እሷ ዘጋች ለማለት ለማውራት እንዲ